Akkam jirtu isiniin jecha walitti deemnee jirra immoo egaa har'a immoo waan haaraa tokko qabadhee isiniif fideen jira jechuudha. Wanta haaraan kun maal inni kan jedhu tokkodha. Waan haaraa waan lama qabadhee isinii dhufee jira. Egaa immoo kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota keenyaa nagaan keenya immoo lama jirtanitti isin haa ga'u jecha warreen immoo qophii kanaaf haaraa yookiis immoo qophiin kun haaraa isinitti ta'e jechuudha. Laayikii fi sabiskiraayibiidhaan gara qophii keenyatti seenaa isiniin jecha. Egaa har'a akkuma jiru akkuma beekamu yeroo darbee wantoonni tokko tokko miidiyaa irratti poostii garaagaraa FB irratti illee argaa turtan tokko tokko ni jira jechuudha. Har'a immoo wanta sana guutummaatti yeroo isaa adda baafamee yookiin immoo wanti kun murtii ta'u tokko qophii keenya keessaa guutummaatti hubattu jechuudha. Kanan qabadhee isinii dhufe jechuudha inni tokkoffaan. Inni lammaffaan immoo akkuma beekamu waa'ee Oromooti. Waa'een Oromoo uummanni Oromoo kun rakkina akkamii keessa jira, dhiibbaa akkamii baatee jira yookiis immoo waan akkamiitiin rakkachaa jira kan jedhu tokkos hin jira. Isa kan immoo hiyyuu isaa dubbii araara irratti tole tokko isinii lafa kaa'aa jechuudha gara dhumaatti. Haa ta'u qophii keenyatti seenuuf jirra. Wanti yeroo darbe poostii garaagaraa yookiis immoo odeeffannoon tokko tokko qabnu tokko waa'ee aartist Andu'aalem Gosaadha jechuudha. Aartist Andu'aalem Gosaa sirba uummata keenyaaf yookiis immoo uummata Oromootiif hojjetee gara fuula miidiyaa hawaasaa yookiis immoo sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti gadhiisuuf jira kan jedhudha. Kan poostii ta'e yookiis haasa'amaa ture jechuudha. Gadhiisuudhaaf jedhame malee gadhiifama hin jenne. Kanaaf har'a immoo sirbi kun gadhiifamuuf jira. Yeroo akkam gadhiifama sa'aatii kam immoo kan jedhu qophii keenya keessaa guutummaatti hubattaniitoo adda baastanii beektu jechuudha. Haa ta'u malee akkuma beekamu 2016 kana keessa sirboonni hedduu isaanii hojjetamanii yookiis immoo gara fuula uummataatti yookiis immoo miidiyaalee garaagaraa irratti gadhiifamee aga yoo naga'u kanatti fuula Oromoo irratti daawwatamee yookiis immoo miidiyaa garaagaraa irratti argamee ilaalamee Oromoon ofitti gammadee jira jechuudha. Har'as immoo akkuma beekamu aartistiin Andu'aalem Gosaa sirba mata dureen isaa maal jedhudha? Abbaa biyyaa jedhu fidee uummata biraan gahuuf daqiiqaa xiqqoof yeroo xiqqoo tafe jechuudha. Sirbi kuni waraabamee wantoonni hedduu isaa editingiin hedduu isaa xumuramee gara dhumaatti oofamee jira jechuudha. Gadhiifamuuf daqiiqaa xiqqoon nu hafa. Sirba kana uummanni keenya abdii guddaadhaan karaa ija guddaadhaan yookiis immoo akka eeguuf yookiis immoo akka hordofuuf jechuudha kan nuti kanas hin beeksifnu. Egaa sirbi tokko gaafa hojjetamee yookiis immoo gara uummataatti asii dhufu yookiin gara hawaasa tokkotti gadhiifamu yookiin miidiyaa irratti gadhiifamu zim jedhamee yookiis immoo qalbiitti miti yookaan namni tokko tilmaama xiqqaadhaan illee ilaaluu danda'a. Tilmaama xiqqaadhaan hin ilaalamu. Dhuguma kun baay'ee ulfaataadha. Gaafa sirbaa gadhiisanii nuuf gadhiisanii nuyi dhaggeeffannu nuuf salphaa ta'uu danda'a. Garuu ilaalcha keenyatti salphaadha. Dhaggeeffachuun salphaadha. Garuu sirbi kun isteeppii hedduu keessa deemee jechuudha. Waan namni mataatti nama dhukkubu hedduu keessa ba'ee daandii hedduu cabsee dhufee nu bira ga'a. Garuu har'a sirba kana abbaa biyyaa kan jedhu kana fuula uummataatti as baasuuf waan hedduu keessa cabsee dhufe jechuudha. Yaa ta'u editingiin isaallee salphaa miti. Iddoo waraabbii iddoo garaagaraa deemtee bakka garaagaraa deemtee akka miidhaguutti akka uummata Oromootti tolutti viidiyoo kana gaafuutu uummanni keenya immoo waan bareedu waan miidhagu jaallata. Yeroo hunda waan fuula namaatti hin bareedne tokko uummanni keenya hin jibbaa. Uummanni keenya immoo tokkichas jibbii taanaan garagarees ilaalu maachee sirumayyuu jechuudha. Haa ta'u har'a namni gaafa sooshaal miidiyaa irratti haasa'u tun gadhiifamee asii gadhiifamee jedha. Maaf ture jechuu danda'ama. Garuu waan tokko hubachuu dandeessu asirratti jechuudha. Oromoon obsa qaba. Obsuma yeroo dheeraa keessa bahee yookiin rakkinuma hedduu keessa bahee dhufee har'a as ga'ee jira. Yaa ta'u malee wanti tokko bareedee kallattii kamiin miksiingii isaa rikoordingii isaa editingii kwaalitii isaa hedduun ilaalamee daayirektirii kaawwamee gaafa waan hunduma isaa to'ate iddoon itti citee keessaa ba'ullee ni jira. Kaazaa sagaleen illee akkaataa fudhatama qabuun edit ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf wantoota akkasiitiif tura malee yookiis olola miidiyaatiin namni torbee lama torbee sadi dursee as ba'ee miidiyaa irratti akkasii sirbi kun gadhiifamaa jira yookiis iddoo akkana kanaarra jira jedhuun uummatumti jajjabinaaf
yookiis immoo iyyuma uummataatiif abdiidhaan eeggachuudha waan tokko hin jiraaf isaaf malee wanti kun kan inni haasa'amu qabe amma torbee guuteera. Yaa ta'u har'a ammoo sirbi kun gara dhumaatti deemaa jira. Wantoonni hedduu isaa dhumaa jira. Salphaatti illee hin ilaalina ammallee jechuudha. Wanti kun salphifamee hin ilaalamu. Waan hedduu keessa gaafa ba'ee dhufu sa'aatii namatti furata. Haa ta'u sirbi kun abbaa biyyaa jedhee Andu'aalem Gosaa yeroo kana gadhiisuuf jira. Haa ta'u malee uummanni Oromoo immoo mucaa kana baay'ee jaallatee jira jechuudha. Aartii Oromoo keessatti fudhatama guddaallee qaba. Baay'ee nama jaallatama fudhatama yookiin nama hedduu sirbuudha jechuudha mucaan kun. Har'a asuma gaheetu artistoonni Oromoo guutummaatti yeroo isaanii fi guyyaa isaanii of laatanii Oromiyaadhaaf gizeetti laalanii ta'u jechuudha. Wanta addate faaruu Oromiyaa kabachiisu wantoota hedduu isaanii sirbaa jiru jechuudha. Haa ta'u qophiin keenya inni itti aanu immoo akkuma beekamu dura isinii kaase waa'ee marii haraara nagaa namna yeroo tokko baay'ee haasa'amaa ture dibba darbe keessa jechuudha. Haalli isaallee ulfaataa yoo haa ta'u malee mariin nagaa kun Oromiyaan keessi baay'ee rakkinaan yookiis immoo diinagdeen ekonomiin hedduu isaanii caccabanii barbadaanii dhumanii jiru. Baay'een isaanii kallattiin ekonomiillee diigamaadha. Baay'ee fudhataman qabu jechuudha. Jireenyi guddinnatiin kunis qaaleera. Sammuu kanaatiin wal qabatee haala nagaati yookiis immoo mariidha jedhamee gara Taanzaaniyaa kanatti jarri lamaan yeroo darbeef marii hedduu taasisanii turanii torbee tokko olillee hirmaatanii ammas mariin kun akkuma dura turetti duras milkaa'insi turre waliin haasa'aa turanii milkaa'insi kunis hin argamne hin goonfatamne jechuudha. Ammas immoo marsaa lammaffaa kanarratti mariin hedduu taa'amee yookiis immoo haala gaariin illee adeemsifamaa ture. Gara dhumaa kanarra gaafa gaari jaarmota lamaaniyyuu waliin galle waan jedhu tokko foormeeshinii qabna. Haa ta'u oduun addaa yookiis immoo wanti nani qabadhe isiniif dhiyaadhe isaanuma kana jechuudha. Marii waliigaltee nagaa kunis hin milkoomne ammas Oromoon cunqursaadhuma yookiin miidhamumarra jira jechuudha. Nageenyi bu'uura jireenya dhala namaatiif barbaachisummaa hedduu qaba. Fudhatama guddaas qaba. Namni nagaa yoo jiraate malee homaa gochuu hin danda'u. Yaa ta'u malee har'aa tilmaamni Oromoon qabu nagaadha. Ilaalcha Oromoon qabu nagaadha. Haada seenan nama nagaadhaan bareeda. Baani galli nama nagaadhaan bareeda jechuudha. Namni har'a dheebunsaa midhaan yookiis immoo bishaan miti nagaa dheebotee jira jechuudha. Baay'ee dhumatti gammadee mariin kun ta'ullee uummanni hedduun illee gammadee eegaa ture. Yaa ta'u malee hin milkoomne jechuudha. Kanumaan wal qabatee wanti dubbatamus hin jiru. Egaa Rabbi ammas immoo akkuma godhee nagaa Oromoodhaaf haa fidu isiniin jecha dhimma biraa keessa galuu osoo hin taane nagaan nuuf barbaachisaadha eenyufiyyuu. Nu bichaa osoo hin taane qaama nu hin taane qaama Oromoo adda ta'eyyuu nagaan eenyuuf barbaachisaadha jechuudha. Haa ta'u akkuma kamis ta'e waaqni nu haa gargaaru jechaatuma. Egaa akka qophiin guyyaa har'aa qabadhee isiniif fidee jiru ishuma kana lamaanidha. Kanaaf kabajamtootaa fi hordoftoota daawwattoota keenya agammoo qophii biraatiin immoo deebinee wal agarrutti nagaan nuuf turaa jennaa jechuudha. Warri immoo qophii kanaaf haaraa yookiis immoo bifa haaraatiin gara chaanaala kanaatti seenuu dhuftan immoo laayikii fi saabskiraabiidhaan qophii keenyatti seenaa isin jenna. Egaa nagaatti.